Onneen Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaati kan jedhamuu fi jaalala dhugaa wareegama lubbuu kaffaluu isaatiin dhiyeenya kanas waldhabdee kaaba biyyattiitti gootummaan erga qolatee booda nageenya uummata Amaaraa waliigala milkeessuu fi lubbuu isaa kaffalee mirga uummataa kan kabachiise raayyaan ittisa biyyaa gootummaan biyya boonsee jira. Kabajni jaalalli fi tokkummaan Itoophiyaa tokkoon onnee hawaasaa fi miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessa jiraachuu gochaa fi seenaarraa argineerraa jedhan jiraattonni magaalaa Amboo. Jiraattonni magaalichaa rakkoo nageenya tibbana naannoo Amaaraatti mudate furuu fi tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa fudhataa jiru ni deeggarraa jedhu. Mootummaa keenya bira dhaabbachuu, raayyaa ittisa biyyaa keenya dhaabbachuu, raayyaa ittisa biyyaa keenya deeggaruu, humna qabnuun waan qabnuun raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbachuu, qaama nageenya keenya tiksu poolisii, gaachana sirnaa, milishaa keenya bukkee dhaabbanne boruyyuu biyyi keenya ni ceeti. Dhugaa jiru cinaatti dhiisuun daldaltoonni siyaasaa seenaa gaarii duudhaa fi wareegama raayyaan kaffalee gurraachessuun uummata Amaaraa biratti shakkii akka uumanii fi hojjechaa jiraachuu kan himan yoo ta'u, hojii raayyaan ittisa biyyaa naannichatti olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetaa jiru gufachiisuu fi duulli guddaan gaggeeffamaa jiraachuu himu. Kun immoo osoo mootummaan qabsoo uummataatiin aangoorra jiru hin milkaa'u jedhu. Keessattuu dargaggeessi magaalaa Amboo kaleessa aarsaa baay'ee kaffalee jira. Borus aarsaa baay'ee kaffaluuf jira. Arras kaffalaa jira. Magaalaa isaa nageenya isaa kaleessa eegee har'a eegee borus eegaa waan jiruuf dhimma waloo irrattis yoo walii galle biyya keenya gara nagaatti fiduu ni dandeenya. Masaraa Gallasa jedhan kana daandiin 4 kiiloo kana hin beeku jedhee yaadu. Innaan halkan makiinaa 8 magaalaa Ambootti baanee konkolaataa 8 achi geenye iddootti waamamne kallattii daandiillee na gaafannu kan nu baqataa turan jechaadha halkan. Bireenii baatanii baqataa turan information illee nuu kennuu dadhabanii jechaadha. Qaamoleen kunniin fedhii dinagdee dhuunfaa isaanii milkeessuuf hojjechaa kan jiran yoo ta'u, tokkoon isaanii immoo abjuu aangoo barootaaf fedhaa turan milkeessuuf dhaamaa jiraachuu ifatti kan mul'isuudha jedhu namoonni kunniin. Jijjiirama har'aa fi kaleessa ilmaan isaanii kan itti wareegan hawaasni magaalichaa har'as qaamolee ilaalcha ofitti qaban duranii dhaabbannaa jedhu. Argineerra raayyaa ittisa biyyaa kaleessa guyyaa 2 keessatti daqiiqaa 2 keessatti akka barbaadetti gatee jira jechuudha. Gatee baqatee jira. Raayyaan ittisa biyyaa humna akkamii akka qabu, gahumsa akkamii akka qabu itti agarsiisee jira jechuudha. Kaleessa akka obobsaa turan miti televezyiinii irratti bahee obobsee fakkeessee faallessee waan garaagaraa gochaa ture. Obobsuu fi fakkeessanii faallessanii immoo biyya kana liid gochuun hin danda'amu. Raayyaan ittisaa nageenyaa fi tasgabbii naannichaa milkeessuu fi wareegama kaffalaa turuu fi har'as kaffalaa jiraachuu hubatamuu qabaa kan jedhan kantiibaa magaalaa Amboo Obbo Hacaaluu Gammachuuti. Gaafii fi fedhiin kamiyyuu karaa nagaan dhiyeessuun osoo danda'amu fedhii fi faayidaa dhuunfaa humnaan milkeessuun sochii taasifamu duranii dhaabbannaa jedhanii jiru. Daboo hokoraa fi iyya miidiyaa hawaasummaan gaafiin kamuu deebiin argatu kan jedhan kantiibichi mootummaa filannoo hawaasaatiin filatamee iyyaan adeemsi taasifamuu hin jiru jedhu. Ida'amnee dhiifamaan haaceenu mootuu jedhu qabateet jalqabarraa kaasee hojjechaa ture. Har'a dhaabbannee gaafa ilaallu humna siyaasaa ijaaranii, humna loltuu ijaaranii, humna loojistikii ijaaranii, humna miidiyaas ijaaranii sirna tokko, amantaa tokko, alaabaa tokko deebisuudhaaf ekeraa leellisaa humnoota oolan kanatu biyya kana nagaa dhoowwuudhaaf sochii adda addaa gochaa jira. Mootummaan waca mandaraatiin hin ka'u. Mootummaan sagalee ummataatiin sagalee uummanni korojoo keessa kaa'ee achi keessa lakkaa'amee bu'aa argameen mootummaa hundaa'edha. Kun jechuun mootummaa uummataati jechuudha. Mootummaan uummataa immoo waca mandara adda addaa keessatti godhamuun jijjiiramu mootummaan ce'umsaa kanarratti hundaa'u hin jiru. Uummanni magaalaa Amboo raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbachuun garee saamtotaa fi fiinxaleeyyii ni qolataa jedhu kantiibichi. Kun kan inni ta'u abjuu qofa jechuudha. Abjuu qofaa humni tarsimoo sirrii, tarsimoo nageenyaa misoomaa ifa ta'e qabu jiraannan waggaa 5 filannoo eegee filannootti dhiyaatee dorgomee sagalee uummataa yoo argate aangoo qabachuu danda'a. Sanaan alatti garuu oduu cabsaatiin mootummaan diigamus biyyi diigamus tokkollee hin jiru. Kun amma namni tokko afutti kan qabsoofnuu fi kan hojjennu waan sadarkaa sanarraa nama ga'u hin jiru.